سيبني سيجا فدا Subhanallah. Kormaati agana gaima لا لا garuu nama qorachuun dirqama keenya ati aliya naan kormaatiin haatiin kana no se'anii okay dogoggoreeraan aadaa kana kan naayin deebisu. dubbisi shaadaa maal si deebisnaa miti kafeete feetu kafartaa feetu amantaa maali kuni maali leeba argitanii jirana hattitti tana shaadaa deebisna jettan isin qabeen abadan Ustaz, namni barreeffatee akkana deemu barreeffatee qubee fara namni waa manatti wangeela akkanumatti qabannu nuti ana abadan nama deessu Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikum salaam warahmatullah akkana nama goona Bar Jamal takkaatu nillee warruma mucaan ganda kan kooti arsiidha jaa beeytee silkii siillee naa kennee sila akkasin na dubbise. Muciyyoon kan isii wajjin hin teessu ijoollee kiristaanaa nama lama akkanaa wajjin teessii ijoolleen tun immoo bakka ni deemanii yeroo hundaa sila bakka cherchiidhaan ni deemanii hidhu dhukkubaa gaafa dhukkubee jeemmoo gaafa achi dhaqxee akkuma isin amma jettu ni wayyooyitii achi booda immoo dhukkuba siisanirraa kan ka'e kanarraa ni qulqullooyita amantaa kana qabadhu jaaniin naan akkasi qabattee deebitee mamma sheenoyitee naa dawwaltee silkii tana fudhadhuuti akkasitti halkan lama akkana dhaqxee naan namni dubbisu dhaawamee akka ol baatu dhabdee dhiistee dhuftee naan jeebeeytee profaayiluma kiyya kana agaree. Ayya, anyway, dhumattee maal namni rufaan qaree waan inni dubbisaan rufa qaree mata waan jira namni wayii isin mucaatan beektan islaama jettanii yaaddan eessa jira isin. Shakkii isaa nuti abbaan fadhe ustaanni fadhe dhaqee waan akka faru maaltu nu galcha nuti. Laa akkamiin baatanii beeksan abaluun naan jeen وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا غافنا نقول جرنا مچا اني كريستانا تاني بختا جزء ما فزد جرا جزء ما فزد وبليتي سمية تك سمية اما تصد درا غري غرتي بلالو تا سمية غرتي غافا غرتي تيوان اچ برج جزء ما فزد انا رشادا قبت لفته مچان سن انو امنون ديده هانكو بليتي سيرا غاباتوف هانكا غرتي وبليتي سيرا غابوف وبليتي كريستان نما كسي جرا قران فزد جزء ما akkamitti waan kana impoos naa qara jeeni ni qaraati amma yatasaaluun jetti hin qaraati hin baratte namni barachuuf nama jechuun hin ta'u namni sin shawwadin asirratti san waan ittiin nama qorru bahin yesuus ciisaa ni beeyta irraa quban qabdu namni quraana keessatti eenyu nabiyyoota quraana keessa ni beeyta ammata yoo kam xiqqaatte ammata bara 20 jala teesseera mucaan so kanaaf abbaan fedhes waan yaa jedhu qoradhaa nuti qorannee achi booda jechuu malee qabsiisuun hin dhimne dura saaxil adda baasu namni akkanuma dhaqa namni islaamaadhaan qaffadhe dhukkubsate neefar eefar achi dhaqu ganda siitiin isii gaafadha gana masjida ganda isii jiru abbaa isii haadha siitiin isii gaafadha gana naan fida nama barsiisaa isiin beene wanti fayyaan qabdu sammuun nama barsiisaa amatta namni barsiisaa biyyatti rabbarate amma 8-9 dura nama qaraas tokko jaarsa abbaa manaa kan kee heerumtee yoo adda deemteen hin dagatta akkas jechuu nama na fuudhe hin beeku namaan itti heerume hin beeku heerumeen ture akliin teessan isin fudhatti isin jiran what the hell iyyaalummaas durriyyummaas beekumsaa isin qabnaa bara gara ittiin nama qoran dhiigarraa fuunee laalla yookaan saniif eenii wayii akkasii pheenxeen yoomiyyuu fakkaattee waan ni jechuu malee isin keessa isin burjaachisan abbaan fadhi namni cila ooliyaan islaamaaf hin jedhu maqaa takka tajimmaa jettee hin gadda baafatee tunis deemti akkamiin namni dhalaan faana akkamiin dhiira shawwaddi yaada isin yaada waan garii kanuma deemu hunda maal achi qubee afaan oromootitti alhamdulillah alaa akkana alhamdulillah akkana barreeffatee irra deddeebi'ee meeqaa jira raajoonni kan quraana karo barreeffatee qubee saniin amaariffaan barreeffatee haguun qubeette baasee utaalteen arginas aliif musanii si garsiisu deema irra utaaleetiin gaafadha eega namni qubee aliif waa hunda ni beeka jechuudha sanii haguun irra utaalte kaa kunoo akkasi saniif tana mata dureen godhannu pheenxee biraan fida ni haasoo hin ongeela lallabaa mana fayyammaye alhamdulillah abdii dhiifama inshaallah afwan rakkoon hin jiru ustaad aan asiinatti dhufanii bara asiinatti dhufanii jara wajjin wallaannessu jira beektanii akkasii saaxilamtee kiristaana galcha kiristaana bira ahlaam ايوه احلام منذر نما قلشات ان شاء الله باذن الله نما قلشات يا سوا مقا اسلاما فتي ابن من اسلامتا ولدان يسا كرا ديت سانو كرا مالي داي ماما كرا ينيت
Kara yetteo. Jechuun haaratu isin gara loqo dume isin dubbattu kana. Yesus kara. Yesus kara. Yesus kara. Alam jirtani. Taap godhame mana taap godha miliyoona dhibba lama kuma dhibba lama galchaa jiran. As jala jirti sanuma mallee asuma teessi. Kiristaanummaan nu yaami Aliyaa maqaa kee jijjiiradhooti. Ati kiristaanummaan nu yaami malee islaamaa nuun hin jedhin. Namni amantii ofiisaa lafa. Okay, kiristaanni kotta gara. Nuti islaamni we are very tough. Garee shahaadaa taphan seenaa laal. Profeesara, doktora, injiinaroota waa hundas keessaa qabdi. Raayyaa ittisa biyyaa hunda qabdi. Okay, waa hundaan gartee taa'eef dandeessee deemtu. Qur'aana, hadiisa, wangeela, ogummaa wata fayyaa qabu. Hai. Nagaa. Hai. Hai. Maaliif aarta ganama? Ganama miti halkan inni bira rafuuf hin deema. Rafuuf hin deema. Dhuftee ammaas qoy haa dubbistu. Maaliif? Aartee jirta baay'ee. Maala dhiisi wayyo. Kokkolfi. Okay. Aliyaa jirta? Ani hin beeku ani Iyyasuus isi hundaayyuu sin jaalata koottaa gara Iyyasuus. Kuni maali? Ustaazi dubbadhaa. Yeroo takka Aliyaa. Nuti teera. Obboleetti mee yeroo takka Aliyaa mee tasgabbaa'iiti waan siin jedhe na dhageessaa? Dhiisaa ijoo obsaa mee ijoollee keenya obsaa barakallahu fiikum obsaa waan siin jedhe Aliyaa. Dhagaa. Eeywa ati jiruu biyya duniyaa barbaadda moo jiruu biyya akhiraa barbaadda? Iyyasuus jireenya naa kenna. Iyyasuus rakkoon qabu rakkoon tasgabbaa miira keessan galiin miira keessaa ba'i obboleetti waan siin jedhe miira keessaa ba'i aariillee dhiisi xiiqii qabachuullee dhiisi namaan illee xiiqii hin qabatin rabbiin illee xiiqii hin qabatiniiti ati nama yaaduu dandeessu sii galee nama yaaduu dandeessu mee waan siin jedhu jiruu biyya akhiraa barbaadda moo jiruu biyya duniyaa barbaadda hin beekte jiruu biyya duniyaa jechuun arra gammaddee yoo jiraattes qananiitee yoo jiraattes arra boruuftaan keessaa deemuu dandeessi. Jiruu biyya akhiraa jechuun immoo abadiyyaa yookaan immoo yeroo hunda kan keessa jiraatanudha. Yoo rabbiin si laaffisee jannata si seenes bala addunyaa guutuu umurii kee guutuu keessa jiraatta. Yoo ibidda seentes umurii kee guutuu ibidda keessa jiraatta. Si galee ati jiruu duniyaa barbaadda moo jiruu akhiraa barbaadda? Ani jiruu tanarra Iyyasuusitti amaneera. Iyyasuus jannata nagarta. Iyyasuus waaqa. Naalma sini galtee bakka tamitti Yesuus Kiristoos ani waaqa jedhee innaan argiteetti amante ayyee. Iyyasuus fayyisa nama hunda fayyisa. Iyyasuus waaqa. Kalaashi ani islaamaa miti ani kiristaana. Alaaliin kiyya kulli nu kiristaana. Akkasii isin bakka kiristaana taanaan maali ibidda qilee seeniree maal nu galchedha? Maqaa islaamaa baafatte kijiba pheentee duraan nuti akka feete maal nu jaalate siin jaaladhaa jedheen Abu Muaazis kenneera. Amma dhiisaa nu galtee bar kijibduu bar kijiba pheenteen takkaa yoom dhugaa dubbatte amantii si dhokeeffattee maqaa islaamaa baafattee piroofaayilii si agarra qura'aanan beeytu wangeelan beeytu zimbiloo kanuma deemtu Yesuus fayyisa doktoriin guyyaa waa fayyisaa oolla. Horiin sangaanu horiin indiinu fayyisaa oola. Ati wangeela irraas quban qabdu wangeelan beeytu qura'aanan beeytu akkamittu garee tiktookii seentaa wanna dhibee bar akkamitti seentan saalfattu jechuun nuti amantiite feetu laal dhaggeeffadhu maqaa kee qalama kanat feetu amani an qalama ittiin barreeffadhaan sin jedha maaltu nu galche nuti amaan waaqeffataa hojii haasawna pheenxee hojii ortodoksii namni dhibbatti amantii himatee maqaa isaa kan dhugaa himatee fakkeessee hin deemu namni akkamiin fakkeessee deemtati nama na barsa ati jaarsa keetuun beektu jechuun bara maqaa abbaa keetiitu amma maqaa abbaa keetiituun beektu nama si barsiise tokko namni hin beekne jaarsa isiitti illee hin beeku obboleessa ofiitti illee hin beeku kanaaf ati dhugumaan ati something wrong si wajjin fayyinni kan kee kana malee qaamaa miti
akkasii amantii ta'e jabeeffadhu baradhu amantii ta'eeti gaafa baratte kootu okkee. Profaayila islaamaatis profaayila islaamaa ijaaba kaayyattee maqaa islaamaa baafattee uummata isa shawwaddu hin jirtu. Nama sirra beeku daaqonoota faarfota hunda wanta goone akkasii deem nagaan jiraadhu. Amma waa takka nuti nama waa beeku hojjaasu hina. Gaafa wangeela baratte kootu nu yaami gara Yesuus okkee. Amma ragaa tokko si gaafachuudhaaf takka boqonnaa takka si gaafadhe irraa wala baati. Kanaaf nama biraati hojii haasaa dubartii waa beektu hojii fa'aa warra waa beeku akkasii nagaan jiraadhu deemati. Maqaa ofirraa jijjiirri maqaa islaamaatii fi proofaayilaas ofirraa jijjiirri hin fakkeessini maquma keetti deeffadhu kanaadhaaf ebbaan keessii baasti. Naa baasi okkee naa baasi maqaa buumutan baasi. Laane maqaa moo? Maqaa maal miniin maraadhee maqaa sii baasaan? Maaliin ta'e fayyaan qaba? Maaliif maqaa sii baasan? Haadhaaf ebbaan keessii hin baafne maqaa? Haala soofti. Akkasii abdii peentee kanootti argitan isiniin argirtu duraan waaqaa miti Allah ada kan kijib waan kijibdu nuti maal turre waan fayyaa qabdutti lallabna malee waan fayyaa qabdutti wangeelaa fi quraanatti lallabna manuma maadaamni nagaa sitti haa ta'u armeetu booda gartee warri sooshaal miidiyaa feemasii maxxansee mucaa takkaa miidhame kana jedhanii akka nuun rakkine fayyaa sitti haa ta'u gartee akkuma jirtutti akkasii ayye saalaa jirtu haa ta'u. Barattoota jaldeessaatii bar. Bakkee isaa kottaa maqaa keenyas baafadhaa. Ofiyaas uffadhaa waan hunda uffadhaa nu fakkaadhaa kotta. Bareeda maal? Ergamaa isaaniituuti fakkeessuunis haa ta'uu dhugaa dubbachuunis haa ta'uu ergamaa isaaniitu. Ergama warra peentotaa. Sheek Paawuloos yaa. Fakkeessuunis haa ta'uu waan barbaade haa ta'uu Kara fedhe nu Yesuus lallabamu jedhe sobaanis haa ta'uu. Uwwisneetuma hunda keessaa baasna waan isaan taate hunda haqqisiisfna akkasuma ganna qattee jechuu waan taate hunda maatiin kiyya hundinis kiristaanaa jette. Maaltu nu shawwada asirratti namni nu shawwadee maal asirraa goona nuti? Sifi tiktookii fira cufee deema maleen. Maal nu shawwada nuti? Wangeelaan nu shawwadu quraana nu shawwadu yaada isaatiin illee nu shawwadu. Kallattii hundaan beeknu nuti qoranne kallattii hundaan amata meeqa asirra taa'u jira bara. Osoo isin sooshaal miidiyaa gariin ni dhalatiin asirra taa'u jira. Ateessu akkasii kiristaanni jiru ofiin rabbiin gartee tanaaf saalaa hin fide. Saalaayis nama teessi malee waa takka wangeelaan fudhattu. Salaayi jirtu. Keeta biraan fidaa deema teessa. Jalaa galfanna malee ta biraa qoya.